guys, akkam jirtan asliin kana hamster compact listoodhaaf guyyoota 4 qofaatu hafe arra gaafii namoota baay'ee kan ta'e hamster compact irratti coinii baalaansii keenya ni qabannamoo kan baalaansii keenya kaasirratti agartan kana ni qabannamoo spende goona jaanii gaan namoonni hedduun gaafii gaafatanii kanaaf arra viidiyoo kana keessatti spende godhuu qabnamoo coinii kana tursiifachuu qabna hanga wanto qolleesti ta'utti gaafii jettu kan deebsu nu taha akkasumas daily flipperii في daily combos خانن isinitti agarsiisaa jiru video kana gamana marratti akkasumas mini games jechuun kulfii haalatti qabatan kanaafuu hamster compact irratti wanni barbaachisu asirratti iddoo airdrop kana irratti qabatanii yoo laaltan points kanaaf hamster compact irratti wanni barbaachisu badhaasa kana argachuudhaaf wantoota hanga kana inni tokkoffaa passive income profit per hour daachu kan nuti yeroo online irra jirne nuuf hojjetu jechuudha coinii inni kun ammoo earnitaabii jedha warroota akka earnitaabii kaasirra youtube video laaluu fi follow social media godhuu warroota kana jechuudha inni earnitaabii earnitasking kun jechuudha kan ammoo saayibaa namoota geessina fertanii achievementiin ammoo maali achievement yeroo laallu achievement yeroo gara kana deemnee laallu asirratti iddoo kanarra yeroo cuqaafnu asitti wantoota nuti achieve goonetu nuuf baha jechuudha wantoota nuti achieve goone kana amma asirratti all achievement jennee yeroo ilaallu asirratti kaardota nuti upgrade goone kana jechuun amma kaardii firii hangana ta'u kaardiin firii 50 olii ta'u upgrade godheetiin jira jechuudha levelii 0 irraa baaseetiin jira jechuudha amma asitti agartan ammoo kaardiilee firii kaardiilee hanga firii 50 takka liivilii 15 ol dabarsiitiin jira jechuudha asirratti kaardii liivilii 25 irra gee hangam takkaan qabaadha asirratti kunoo arguu ni dandeessina jechuudha amma asirratti detaila yoo laalle coinii kaardiilee liivilii 25 ol dabarsan habbaa takka yoo qabaanne nuti fayyadamtoota yookaan hamster compact kana warra fayyadaman parsantii 0.54 keessaa tokko taanaa jechuudha amma namoonni parsantiin gana ta'u kaardiilee kana namoota parsantii gana ta'u qofaatu kaardii isaanii kaardiilee kanneen kana jechuu maayinii kanarra yoo cuqaafne kaardiilee kannoota kana liivilii 25 ol dabarsee yookaan 25 irraan ga'e namoota parsantii 0.5 ta'u jechuudha kanaaf kana achievement illee yoo gootan coinii baay'ee qabaatan rikaman isinii godha as keessa kaardiilee kamtu rakishaan liiviliin isaanii nuuf ol kaayuu jennee ilaalle kaardii hedduu argachuu hin dandeenyu kan profit per hour nuuf hafalanii fi kan profit per hour isaanii gad xiqqaatee kaardii baay'eetu jiru amma fakkeenyaaf yeroo hedduu kaardii kana kanneen upgrade godhu warroota profit per hour guddaa kafalanii jechuudha asirratti isaan kun hundi yeroo liivilii gara 20 kanatti ol dhiyaatan coinii miliyoona 100 akkas ta'u kana asirratti amma kan coinii xiqqaa baasu kan profit per hour isaa guddaa liivilii isaa ol guddifatan laaluu qabdan an kanin recommend isinii godhuu jiraatu isinummaan barbaadanii keessa laalattanii achievement isanis milkeessuu qabdanii jechuudha achievement irra wanni biraa yeroo ilaallu coinota hanga wali qabanne hangam takkaadha profit coinii nuti wali collect goone hangam takkaadha amma asirratti biliyoona takka tuqaa 5 coinii wali qabannee jiramoo biliyoona 15 hin geenye jiramoo achievementiin bifa kanaan nu baachuu asirratti immoo hiriyoota nama takka nama 10 nama 25 akkasin nu baachuu asitti immoo iskiinii yookaan suuraa hamster compact keenyaa sun jechuudha kun kajalatti argitan profit per hour dha jechuudha kunis murteessa inni biraa viidiyoo hamster compact youtube isaanii irra gadhiisan hangam takka akka laaltan anamma firii 50 ol laaleetiin jira jechuudha achievementiidhaan milkeessa keessaa tokko kan inni dhumarra jiru kun ammoo okay telegram channel hamster compact guyyoota meeqa dura subscribe gootan an guyyaa 100 dura kanin hamster compact channel isaanii join godhe isa kana achievementiidhaas bifa kanaan achieve godhuu dandeessanii jechuudha karaa biraati inni gadii kanatti argatan tanammoo hamster compact irratti hojiiwwan garaagaraa tokko osoo waan nama shakkisiisu bootiin faada laguu kanaaf inni kun isa kanaaf dhufe kaardiin kun kan sitti bahuu ta'a jechuudha yoo hojii hannaa atiin bootii dhiitiin osoo ifiin hojjennee wantoota akkas garaagaraa sanin coinii baay'ee walitti qabate gara airdroppii kana laallee yeroo deemnu inni dhuma telegram subscriptionidha kanuma reefichi irra dubne inni dhuma irra argamu qulfiidha jechuudha qulfii karaa geemoota kanaan qabannee qulfii koodii binees pest goonee
itti qulfii kana argannu jechuudha. Karaan koinii baay'een itti argachuu dandeenyu viidiyoo dheengada illee dalageetiin jira. Karaa geemii filaf kastidijaa geemii isaa kana karaa kanaan jechuu kan koinii baay'ee argachuu dandeenyu. Wanni goonu asirra finnee koodii peesti godhuu qofa jechuudha. Koodii haalli itti argannu akkuma viidiyoo dheengada irratti isin eegaddise telegiraam chaayinaala kiyyaarra bootii isiniif kaayitiin jira ishii jalaa argachuu dandeessan. Hamster kombaaktii bootiin isaa kana fakkaata jechuudha. Bootii yoo bantan fuulli isaa kana fakkaata. Koodii geema barbaanne san asirra ni cuqaabna akkana nuu baha. Geema san erga filanne koodii hangam takka akka jenereet godhachuu argachuu barbaanne ni barreessina san booda jenereet ni jennaan. Anamma guutuu barreessee waan hin jiruuf firii 8 koodii naaf kanneen jira jechuudha. Wanni godhuu qabu koppii godhee firii 80 yeroon koppii godhu koinii hanga miliyoona 80 wahii dhiyaatu nan argaddaa jechuudha. Amma peest itti godhee isin agarsiisu koodii takkarratti miliyoona 9 fi wahii kan koinii walinaaf qabu jechuudha. Kun akkuma agartan amma gara miliyoona 10tti ol guddatee jira jechuudha. Okay, miliyoona 10 kilaayimniin godha jechuudha. Akkasumas koodii kiiboordii kiyyarraa koodii firii 8 kan yeroo nuti galchu miliyoona 20 amma bifa kanaan koinii baay'ee walitti qabachuu ni dandeessanii jechuudha. Miliyoona 30 so bifa kana fakkaata jechuudha. Qabxiin inni lammata hamster kombaaktii guyyoota muraasa hanga hafe kana keessatti wanni barbaachisu maali jennee yoo kan laallu taate so wanni barbaachisu yoo laallu koinii kana tursiifachuun ni barbaachisa moo nu barbaachisu yoo inni laalle asirra sadarkaa liivilii keenya erga murteessee booda kana qabachuun hedduu nu barbaachisu jechuudha. Akka asirratti himanitti koin baalaansiin keenya asirra kaamee waan hin jirreef jechuudha. Kanaaf inni lammataa warroonni waaleetaa wajjin walitti konneekti hin godhatin haalatti gootan viidiyoo isiniif hojjettatin jira. Viidiyoo diskiripshin booksii ilaalanii argattanii warri waaleetota baayinaansii OKX BT kanneen bantanii hin jiraanne haalatti baratan viidiyoo irra ilaaltanii banachuu dandeessanii kan telegiraamaatiin baafachuu warri barbaadanis karaa telegiraamaa irra cuqaaftanii konneekti qaxxitaa gochuu barbaadan. Warri immoo EB exchange kana nammoo osoo gaaffii isinirraa murra akka isin galuu barbaadan EB exchange kun yoo barbaadan gaaffii koomentii jala naa kaasuu dandeessu viidiyoo kan isin hojjedhu ta'a. KYC kun maal jettanii kan barbaadde gaafatte yoo taate KYC jechuun paaspoortii yookaan naashinaal ayidiidhaan waaleetota kana vaarifaay gochuudha jechuu yeroo waaleetota kanneen baran yoo KYC kana abdii gootanii vaarifaay jettanii jiraanne waaleetota kana irratti koinii keessan achirratti kilaayim godhachuu tookinii keessan achirratti kilaayim godhachuu dandeessanii. So kana fakkaata jechuun abdeetiin kun hamsteroonni YouTube Telegram channel isaanii irratti abdeetii isaan irraa announce godhan keessaa yoo KYC waaleetota akka OKX fi BT irratti wanta godhatanii hin jiraatin karaa akka EBY website jedhamuun kan KYC kana isin gaafanneen akka kilaayim godhachuu dandeessan himanii jiranii jechuudha. Inni biraa parsantaa hanga gara yuusarii deemuu qabu. Airdrop isaanii irraa parsantii 30 gara yuusariitiif akka deemu nuuf himanii jiranii jechuudha. Kana fakkaata abdeetiin kanaaf koinii keessan bifa isaaniin wanta godhuu dandeessan jechuudha. Amma kan inni isinitti agarsiisu daayilii komboo fi daayilii silpariidha jechuudha. So daily combo fi daily silper argachuudhaaf wanna gochuu qaban telegiraam keessa seentanii sarchi batanii irratti seefish teek jettanii sarchi ni gootan yeroo gootan chaanaala kanaatu isin baa chaanaala kiyya kan jalqabaa kana irra cuqaftanii jooyin gootanii asirraa argachuu ni dandeessanii saniifuu koodiin arraa kana fakkaataa jechuudha. Hono iskiriin irraas isiniif hin kana fakkaataa jechuudha. Okay, listing jechuudha dot bifa kanaan jechuudha. So kana fakkaataa jechuudha. Okay. Daily silperiin keenya irraa kana fakkaataa jechuudha. So dot abba lama abba sadii okay listing bifa kanaan koinii miliyoona takka argachuu ni dandeessan jechuudha. So daily comboon keenya irratti akkuma ilaallatti kana fakkaataa jechuudha. Daily comboodhaas haala iskiriin irraa agartan kanaan kan itti godhachuu dandeessan jechuudha. Koinii inni tokko NFC fi hamster compact gimii fi isa kan argitan kana jechuudha. Ispeeshaalii fi wanta keessa jira tokko isa kana
bifa kanaan walitti qabachuu ni dandeessanii jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti dirooppii godhaadha. Viidiyoo gara fuulduraa keessatti Hamster Compact erga listitee fi haalatti gurgurannuu fi airdroppota jiran keessaa isaan verify ta'an kanin recommend isiniif godhuu fi kanin isin irratti isiniif hojjedhu ta'a. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti dirooppii gochuu hin dagatinaadha. Waalleeta kanaas yoo verify hin godhatin yoo banachuu barbaadan koomentii naaf godhaadha. Telegram chaanala irrattis kanin isin beeksisu ta'a. TikTok fi Facebook fi YouTube irrattis ni argatta. Ani YouTube chaanala Safety Tech subscribe gochuu hin dagatinaadha.